Hai, akkam nagaa jirtu hundumti keessanii fayyaa jirtu naguma. Maatiiwwan odaa hundumti keessanii bakka jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalalaa kan biraamoo kan maaliiti? Hundumti siyaasni haadha qabu. Guyyaa irraa intarneetii irra yookaan guugilii irra yeroo wayii tokko barbaaddanii yeroo baay'ee wanti isin barbaaddan isiniin bahu. Yookaan immoo wanti isin kilik gootan waan biraa ta'a. Sababiin kanaa inni akkamittiin immoo sirreessitu kan jedhu gabaabsinee wajjin ilaalla. Jechuun jennu kitaabotas buufachuu fi yookaan seetingii tokko yookaan wayii tokko yeroo barbaaddan walumaa gala waanumatti Google irraa barbaaddan yeroo baay'ee maqaan isaa irra keessisaa waanuma isin jettan sana fakkaata yeroo seentan garuu waan biraati. Waan kanaa inni maaltu jechuun dogoggora maaltu jira yookaan wanta nuti hin hubanne maaltu jira kan jedhu irratti gabaabsinee waliin ilaallaa. Kana seerchi gaarii garuu isa dura maal gochuu qabdu amma isinitti hima icciitii kun icciitii waggaa meeqaaf dhokatee taa'e isiniin illee hin jedhu garuu sanas ta'e kana subscribe godhaa isiniin kaffalchiisnu baay'een isin jaalladha akkasumatti iyyuu subscribe gochuuf baay'ee noormaalii karaa appilikeeshinii YouTube yookaan kiroomis ta'ee saayiniin gootanii imeelii keessaniin bantanii ta'e qofaan isin subscribe gochuu dandeessanii warri hin qabne immoo imeelii banadha. Imeelii banachuun baay'ee isin fayyada. Namaafis ergaa wayii tokko faayilas yeroo ergitan wantoota garaagaraa waan akkasii irratti imeeliin baay'ee isin fayyada. Akkasumas immoo bilbila keessan irratti immoo imeeliin yoo jiraate baay'ee isin fayyada. Keessumaa bilbilli akka Samsung yoo ta'e iPhoneinis imeeliitiin hidhama. Imeeliitiin yoo hidhattan irra gaariidha. Imeelii yoo fayyadamtan kanaaf gaariidha jechuudha. Inni kun simbira tokkoon dhagaa tokkoon simbira 5 akkasidha. Mee amma gara isteeppii sanaatti dabarraa. Isteeppiiwwan sun akka kanaati. Baay'ee mee amma kiroomii kanaan hin jalqabnaa. Best book for maal jenne amma for English no? For English speaking speaking akkasuma natti fakkaata Ingiliffa kanarraa illee tureera yookaan isin jedhan buukiitti argamtanii akkas yeroo goon amma haa jennu iddoo kanarraa akkasiin sirriitti ilaaltan barbaadama. Iddoo kanarraati inni jalqabaa giraamarlii ofishaal jedha garuu maanni jala irratti kan argaa jiru kuni iddoo kanarra argaa jirtan kuni advertise kan jettu argaa jirtu ishee kana ads kan jettu of jalaa qabdi. Inni itti aanus yoo deemne akkasuma ads kan jedhu of harkaa qaba. Akka sirriitti argitanii fuul irras ni ka'a. Waan akkasii of harkaa qaba. Amma deemnee amma nuti maal gochuu qabna gadi buunee iddoo barbaannu irraati. Inni sirriin amma iddoo kanarraati jalqaba. Akkuma isin argaa jirtan kunoo kana. Maaliif inni kunis aadsii qabaa. Inni isaatii oliis aadsii qabaa. Walumaa gala warri kun amma inni top search kan jedhu kun amma Googleef kaffaleetu jechuudha. Akka kanaati asirraati immoo grammarly.com kan jedhu kun Googleef kaffaleetu. Googleef waan kaffaluuf irra keessa irratti ba'a. Google immoo gatii inni itti jechuun isaaf kaffal irratti hundaa'eetu tartiibessee kaa'aa jechuudha. Amma akka kanaati. Egaa warri kun immoo warreen weebsaayitoota garaagaraa irra jiran warreen waan barumsa kanaa wal qabatanidha. Kana jechuun inni Google kaffaltii isaa ta'een advaanteejii godhatee kaa'u. Jechuun kaffaltii isaan kaffalan irratti hundaa'ee kan dursee agarsiisu amma warra kana akkasiin sirriitti argitanii fi zoom goone kun akka kanatti. Jechuun warra kanatti warra ads jettee kan itti maramtu kun jiraachuuf dhiisu ishee ilaalladha yeroo wayii tokko barbaaddanii jechuudha. Akka kanaati kanarratti adda baafachuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf kitaaba barbaaddan buufachuu barbaaddanii PDFs jettanii buufachuu barbaaddanii garuu fuuldurri isaa waan biraati. Jennu isuma kana
deebisnee fuuldura isaatti PDF jenne jechuun PDF bifa kitaabaatiin portable file jechuudha PDF jechuun. Agartanii discount asii ads kan qabu. Ammasiin for of English institute. Ammasiin kan ofii barbaadan isinitti fakkaata jechuudha fakkaachuu danda'a. Kana akka kanatti qabattu. Garuu boodarra hin dhufa akka kanaatti jechuudha. PDF drive. Styliin kun immoo warri kunis styliin garaagaraa jiru. Jechuun gosa kanaa ta'anii kanneen inni kunis amma fuuldura PDF drive waan jedheef PDF ta'uu miti. PDF taana normaal Google irratti yeroo search gootan fuuldura isaa irratti PDF jedha. Ela kun yookaan cuftuu keessatti akka kanaatti faayilichi PDF dha jechuudha. Iddoo kanarraa akkasiin argaa jirtan kana yoo akkas ta'e sirrima isin barbaadanidha jechuudha. Akka kanaatti adda baafattu. Normaalii kun amma faayila PDF dha. Fuuldura isaa irratti PDF jedhu kun jechaadha. Akka kanaatti akka kanaan adda baafattu yeroo wayii search gootanii kitaaba barbaadan irratti jechuudha. Advertaayizii fi maal jechuun namoonni baay'een fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko buufachuuf isa barbaadan osoo hin argatiin halkan guutuu intarneetii irra bulu garuu baay'ee rakkatu. Akka kanaatti jechuudha. Kanuma isiniin jedha galatooma garuu maanni waan isiniin jedhu jiraate chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe godha. Adii isaa callisaan subscribe godha. Kan isiniin jenna peejii keenyas Odaa Elektirooniks subscribe like gochuu hin dagatina. Yaada qabdan immoo nuuf barreessaa waan irratti waan gaaffii isinitti ta'u kamiyyuu. Jechuun amma yeroo baay'ee waan namoonni nu gaafatan irraa kan ka'e maleeyyuu yaadannu kompiitara bira immoo oolla waan ta'eef waan isin rakkisuu jiraate rakkoon hin jiru irratti qorannes ta'ee hanbeeknu irraas ta'ee waan jiru hundumaa walitti himna kan qaban darbatanii dabeessan jedhamanii jedha Oromooni. Kana waan nu dhaggeeffattaniif galatooma hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatina. Nagaa ta'a. Click.